Ati jireenya kee keessatti dandeettii addaa namoota kaan irraa adda si godhu ni qabda. Hojii ijoo fi baay'ee barbaachisaan hojjechuun sirraa eegamuu fi hojjechuudhaaf barachuun sirraa eegamus ni jira. Hojiin ati namoota kaan caalaa hojjettee bu'aa olaanaa galmeessuu dandeessus ni jira. Hojii baay'ee barbaachisoon hojjechuu dandeessu yookaan hojjechuudhaaf barachuu dandeessus ammas ni jira. Wanti sirraa eegamu garuu dandeettii addaa kee adda baastee beekuudha. Jireenya kee keessatti maallaqa horachuudhaaf qabeenyaan kee guddaan dandeettii maallaqa horachuu qabaachuudha. Dandeettii fi kutannoo hojjechuu qabaannaan sadarkaa kamirraayyuu kaatee maallaqa miiliyoonaan lakkaa'amu horachuu dandeessa. Kanaafis kan barbaachisu dandeettii addaa kee adda baastee beektee hojiirra oolchuudha. Mana kee, maallaqa kee, makiinaa kee dhabuu dandeessa. Garuu hanga dandeettii hojjechuu qabaattee jirtutti qabeenyawwan kanneen deebistee horachuu dandeessa. Jireenya kee keessatti dileedhaan gaaffilee armaan gadii of gaafadhuutii kuusaa dandeettii addaa kee gabbifachaa deemi. Dandeettii addaa kee gabbifachuunis kaayyoo uumamtee tokko galmaan ga'achuudhaaf baay'ee si gargaara. Fakkeenyaaf, wanta ati namoota kaan caalaa haala gaarii ta'een hojjechuu dandeessu maalidha? Wanta ati hojjettee bu'aa gaarii galmeessuu dandeessus maalidha? Wanta namoota birootti ulfaatu garuu immoo sitti baay'ee salphaa ta'e maalidha? Hojii kee darbe duuba deebii yaadi. Milkaana amma gonfattee jirtuuf yookaan sadarkaa amma irra geessee jirtuuf wantoonni sababa ta'an maal fa'adha? Jedhii gaaffii kana of gaafadhu. Namni kamiyyuu jireenya isaa keessatti dandeettii dhuunfaa isaatii ni qaba. Ati maal hojjechuu dandeessa? Maal hojjechuutu si gammachiisa? Hojii kee keessatti wanti baay'ee si gammachiisu maalidha? Hojii tokko hojjechuun si gammachiisa jechuun hojicha irratti dandeettii addaa keessa kee dhokatee jiru qabda jechuudha. Wanta ati walitti fufiinsaan nuffii malee hojjechuu dandeessu dandeettii dhokataa kee akka ta'e hubadhu. Jireenya kee keessatti itti gaafatamummaa baay'ee guddaan waan hojjechuun si gammachiisu adda baastee beekuu fi onnee kee guutuudhaan hojichatti ciccitee hojjechuudha. Wantoota hojjettu xiyyeeffannoon xiinxali. Wantoota hojjettu kanneen keessaa kan wayita hojjettu namoonni biroon si galateeffatanii fi si dinqisiifatan maali? Wanti yoo ati hojjette kamiyyuu caalaatti jireenya namoota biroo irratti jijjiirama gaarii fidu yookaan dhiibbaa uumuu danda'u maalidha? Namoonni jireenya isaaniitti milkaa'ina gonfatan namoota waan akka gaariitti hojjechuu danda'aniif hojjechuun isaan gammachiisu hojjetanidha.